har'a kan wajjin ilaallu artificial intelligence fayyadamne karaa effektiivii ta'een akkamitti qorumsa biyyaalessaa kutaa 12tiif akkasumas immoo exit examii fi qorumsoota biraatiif akkamitti of qopheessuu dandeenya kan jedhu diiteelidhaan wajjin ilaalla jechuudha. Asirratti wanti ani isinii kennu kun random information miti yookaan immoo odeeffannoo akkasumaan namni kamiyyuu akkas gochuu qabdu akkana gochuu qabdu jedhee kan isinii kennu otoo hin taane akka nama waa'ee qorumsaa beekutti keessattuu iyyuu qorumsi maal fakkaataa akkamitti bahuu qabaa kan jedhu ofii kootii yuunivarsiitii irratti barsiisaa waanan turee fi nan beeka qorumsa gaafa bahu akkamitti akka bahu maal fakkaachuu akka qabu waan ta'eef isaan wal qabatee too akka nama qorumsa sana sirriitti beekutti jechuudha. Artificial intelligence illee ofii keenyaa karaa barbaannuun akkamitti gaayid akka goonu isinittan argisiisa. Waan hundumaayyuu kanas isinitti argisiisu steeppiidhaan jechuudha. Wanta hundumaayyuu tokko lama jedhee isinitti argisiisa. Kanaafiyyuu hagaa dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Asirratti nuti kan fayyadamnu artificial intelligence sadiidha. Isaan sadiin kunis maal maalidha yoonaan jettanii tokkoffaan notebook LM'dha, lammaffaan ChatGPTdha, sadaffaan DeepSeek'dha. Isaan kana sadeen jechuudha kan nuti fayyadamnu. Isaan kun sadan isaayyuu salphaatti argachuu dandeessanii firiidha waan ta'eef jechuudha. Dhumarratti immoo firii isaanii akkamitti akka fayyadamuu dandeessan akkasumas immoo odeeffannoo barbaachisan baay'ee isaanis isinii kenna. Isa kana tokkoon yoo hubattan yoo sirriitti beektan jireenya keessan isinii salphisuu danda'a. Salphaatti qorumsa biyyoolessaa qabxii gaarii fiduu dandeessu, salphaattis darbuu dandeessu jedhee yaada. Yeroon kun yeroo itti teekinooloojiidhaan baratamu waan ta'eef barumsi kan durii caalaa yeroo itti salphateedha waan ta'eef artificial intelligence sirriitti akka fayyadamtan isiniin jedha. Dursineetu artificial intelligence kamiyyuu fayyadamuudhaan duratti dookumentiiwwan yookaan immoo wantoota nu barbaachisan qopheessina. Kanaaf dookumentii keenya bakka garaagaraatti qoonneeti jechuudha kan nuti qopheessinu. Kanaafiyyuu dookumentii akkaataatti qopheessitan isinittan argisiisa. Dookumentii keessanii haala salphaatiin akkaataa kanatti qopheessuu dandeessu. Mee fakkeenyaa fi ani as keessatti kanan fudhadhee jiru akka fakkeenyatti baayoloojiidha waan ta'eef baayoloojii irratti akkamitti akka isin qophooftan baayoloojii fakkeenya fudhadheetananii baayoloojii kutaa 12 fakkeenya fudhadheetanan isinitti argisiisa jechuudha. Akkamitti akka isin qophaa'uu qabdanii dookumentii keessan kan qopheessitan akka kanatti jechuudha. Tokkoffaa irratti dookumentii isin qopheeffachuu qabdan qorumsa biyyaalessaa isa kana dura darbaniiti yoo xinnaate kan isin qabaachuu qabdan qorumsa biyyoolessaa atleast kan waggaa 10 hanga waggaa 15 ture yoo qabaattan. Kana jechuun waggaa 10 hanga 15 kan ta'u walitti qabdaniitu yoo qabaattan gaariidha. Isa kanas bifa PDF'tiin kaa'achuu dandeessu haala kanaan jechuudha. Garuu isarra immoo PDF tokko irratti onlaayinii galtaniitoo PDF tokkotti merge gootanii qabaachuu dandeessu. Footoodhaan qabdus yoo ta'e isa sana gara PDF tokkotti geeddartaniitoo yoo qabaattan gaariidha. Dookumentiin lammaffaa isin qabaachuu qabdanii kitaaba barataati. Kitaaba barataa kanas kutaa 9 kaasee akka asirratti argametti kutaa 9, kutaa 10, kutaa 11, kutaa 12 exit examiidhaaf qophooftus yoo ta'e akkaatuma saniin kitaaba keessan yookaan immoo referaansii keessan akka kanatti keessa jechuudha. Lammataan immoo kan isin qabaachuu qabdanii kitaaba barsiisati. Kitaabni barsiisaa kuni barsiisan kan irraa gaayid ta'eetu itti isin barsiisu waan ta'eef isarratti odeeffannoo dabalataa fakkeenyaa fi yeroo hammamii kennamuufii qabaa maaltu hammatamuu qaba waan jedhu odeeffannoo waan isinii kennuuf isas kutaa 9 kaasetoo hanga kutaa 12tti akka kanatti walitti qabattu jechuudha. Akkasuma dhumarratti akka dabalataatti riisoorsiin yookaan immoo qabeenyi isin qabaachuu qabdanii nootii keessan akka kanatti bifa PDF'tiin gochuu dandeessu. Footoodhaan ta'uu danda'a akka kanatti walitti qabattu jechuudha. Inni jalqabaa isa kanaadha jechuudha. Haala kanaan dookumentii keessan erga walitti qabattanii boodatti amma kallattumaanii gara artificial intelligence kanan ani isinitti argisiisuu deemtu jechuudha. Amma kan deemnu gara notebook LM kan jedhamu artificial intelligence jira waan ta'eef an dura search gochaa waanan tureef bakka kanarratti hin argitu naaf fidee jira. Notebook LM irra gallaa jechuudha. Jalqaba kan nuti fayyadamnu Google notebook LM dha jechuudha. Artificial intelligence nuti akka jalqabaatti fayyadamnu isa kanaadha. Maaliif akka ta'e isinittan argisiisan kana hundumaayyuu jechuudha. Ani fakkeenyaaf kana dura waan ani ittiin hojjechaa turee fi waan fayyadamaa turee fi isaan kun asirratti hin jiru. Kana dura fayyadamaan ture. Isin garuu yoo kana dura hin fayyadamne ta'e notebook LM'n akka isin akkaawuntii keessan kireet gootan sin ajaja waan ta'eef imeelii keessaniif fayyadamtaniitoo kireet gaafa jettan innumtuyyuu ofiisaatii sin gaggeessa jechuudha. Tiraay notebook LM gaafa jettan ufumaa sin gaggeessetoo steeppii achirra jiru eegdaniitoo
kireet godhattu jechuudha. Akkaawuntii kireet godhattu akkaawuntiin firiidha waan ta'eef imeelii keessa fayyadamtanii akkaawuntii isin barbaachisu kireet godhattu. Erga kireet gootanii boodatti ittaansituu gara isteeppii ittaanutti deemna. Amma isteeppiin ittaanu maalidha inni gaafa naan jettanii dookumentii keenya amma walitti qabanne sana tokko lama jenneeti gara nootbuuk LM keenyatti dabarsinaa jechuudha. Appload goona. Appload gaafa goonu akkuma tartiiba duraan dursaa amma isinitti argisiisetti tartiibuma kanaan appload kan goonu jechuudha. Kireet kan jedhu gaafa tuqxanii waan akkasii isinii fida jechuudha. Appload your resourceedha. Isa kana hin argitu mallattoo kanaan isa tuqxanii kallattiidhaan gara dookumentii keessan bakka itti walitti qabattaniitti isin geessa jechuudha. Kanaafiyyuu ani amma dookumentiin koo baayolojiidha waan ta'eef baayolojii kan jedhuun barbaada jechuudha. Baayolojii kan jedhu barbaadeetanii jalqaba irratti akkan isiniin jedhe qorumsoota kana duraa past exaamii waggaa 5 include yoo gootan gaariidha. ስለዚህ dookumentii keenya hunduma isaatti gara nootbuuk LM'tti galchina jechuudha. Ammas akkasuma kitaaba keessan gara nootbuuk LM'tti dabarfattu jechuudha. Kitaaba barataa jechuudha. Akkuma amma isinitti argisiisetti. Baay'izawwee haga dookumentii 50 kitaaba barataatiin dabalateetu haga dookumentii 50 yeroo tokkotti nootbuuk LM irratti dabarsuu dandeessu. Ammas itti fufneetoo dookumentii keenya kanaaf galchina jechuudha. Kan nuuf amma nootii fi gaayidii barsiisate. Kanaaf isaan sanas appload godhanna jechuudha. Jalqaba irratti gaafan isinitti himu qorumsa biyyoolessaatiin milkaa'uudhaa fi parsantii 20 duwwaadha. Beekuun kan isinirraa eegamu isiniin jedhee jira. Kana jechuun kitaaba kutaa 9 kaasee hanga 12tti jiru hunduma isaa guutumaa guutuutti beekuun isinirra hin jiraatu. Kana jechuun yoo beektan gaariidha. Haa ta'uyyuu malee qorumsi biyyoolessaa kan irratti xiyyeeffatu parsantii 20. Kanaaf parsantii 20 sana adda baasuu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu parsantii 20 adda akkamittiin baafna kan jedhudha. Amma kana isinitti himuuf jiru jechuudha. Parsantii 20 kana eessaa fiddee jettanii na gaafachuu dandeessu. Paareetoo pirinsipil wanta jedhamutu jira. Kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko jireenya isaa keessatti akkasumas barumsanis haa ta'u fiildi baay'ee irratti bakka baay'ee irratti milkaa'uudhaa fi wanta baay'ee barbaachisaa ta'e parsantii 20 duwwaa hojjechuudhaanii milkaa'ina parsantii 80 galmeessisuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu qorumsa biyyoolessaati irrattis yeroo keessan parsantii 20 duwwaadha jechuudha. Wantoota parsantii 80f kan kennitan jechuudha. Wantoota parsantii 20 garuu irratti xiyyeeffatanii yeroo keessan waan hunduma keessanuyyuu harka 80 yoo irratti invest gootanii carraan milkaa'uu keessanii guddaadha jechuudha. Kanaafiyyuu as keessatti wanti nuti hojjennu parsantii 20 wantoota barbaachisoo isin irratti xiyyeeffachuu qabdan adda baasuu irratti hojjenna jechuudha. Egaa as keessatti wantoota fayyadamnu hundumaayyuu dookumentii as keessatti fayyadamnu hundumaayyuu weebsaayitii keenya ogummahab.com kan jedhu irra seenee kaa'aa proomtiiwwan asitti fayyadamnu AI kan ittiin haasofnu jechuudha. Dookumentiiwwan hunduma isaayyuu achirra seenee kaa'aa firii buufachuu dandeessu. Kaffaltii tokko malee jechuudha. Chaanaalii kana like, share, subscribe godhaadha. Warra biraan geenye biraan nagaan isiniin jedha. Kana caalatti wantoota baay'ee isin hojjechuu akka dandeenyu nu jajjabeessaa. Yaadas yoo qabaattan, koomentii yoo qabaattan nu kennaa isiniin jenna. Telegram chaanaaliin keenya Ogummaa Hub Scholarship jedhama. Facebookiin keenya Ogummaa Hub jedhama. LinkedInidhaan illee jirra waan ta'eef karaa kana nu qunnamuu dandeessu. Linkii description irratti isiniifan kaa'a. Faayilii baay'ee achirraa dhaqxanii buufachuu dandeessu. Sanas irratti isinitti argisiisu kana dabalateeto. Gara fuulduraatti illee noottiiwwan kana erga fayyadamtanii boodatti barattoota biraatiif deebisnee gumaachuu akka dandeenyutti yoo isinitti tole yoo dandeessan noottii keessanii fi wanta amma fayyadamtan kana deebistanii nu gumaachuu dandeessu jechuudha. Isa kanaan barattoota biroo bara dhufu barattaan isin booda gargaaruu dandeenya jechuudha. Wanta kana hundumaayyuu firiidha kanan gochaa jiru waan ta'eef isinis kontribuushinii keessan akka gootanan isiniin jedha. Amma kallattumaan gara viidiyoo keenyatti adeebinu jechuudha. Jalqaba qorumsa biyyaalessaa gaafa baasanii koomiteen qorumsa biyyoolessaa baasuu irratti hojjetu yookaan immoo warra kaalikulamii irratti hojjetanii qorumsi biyyaalessaa eessaa akka bahuu qabu, gaafiin meeqa akka bahuu qabu, poorshinii kam keessaa bahuu akka qabu fakkeenyaa fi baayolojii yoo fudhanne jeenetiksii keessaa gaafii meeqatu bahuu qaba, ciminni isaa maal fakkaachuu qaba, baay'ee cimaadha moo giddu galeessa moo yookaan immoo salphaadha kan jedhu odeeffannoo isaa hundumaayyuu erga barreessanii boodatti namoota qorumsa biyyoolessaa baasaniif gaafiin meeqa akka bahu, gaafiin isaa immoo gaafii akkamii akka ta'e, maal akka fakkaatu odeeffannoo sana hunduma isaa walitti qabaniin namoota qorumsa biyyoolessaa baasaniif kennu jechuudha. Malee qorumsa biyyoolessaa gaafa bahu randomly akkuma yaadametti hin bahu. Qorumsi biyyoolessaa kan bahu biluupiriintii kan jedhamu jira waan ta'eef biluupiriintii irratti hundaa'eeti jechuudha. Biluupiriintii jechuun gaafii 100tu dhufa yoo ta'e gaafii 100 saniyyuu maal fakkaachuu akka qaban
Gaafiin tokko qabxii meeqa baachuu akka qabu, gaafiin suni cimaadha moo salphaadha moo poorshinii kam keessa immoo fakkeenyaa fi akkan sinin jedhe jeneetiksii keessaa gaafii meeqatu bahuu qaba, tooppikii kam irratti xiyyeeffachuu qaba kan jedhu odeeffannoo sana namoota qorumsa biyyoolessaa baasaniif kennu jechuudha. Namoonni qorumsa biyyoolessaa baasanii ulaagaa kennameef sanarratti hundaa'anii qorumsicha baasu jechuudha. Waa'ee kanaa yoo sirriitti baruu barbaadan viidiyoo kana dura hojjedhee jira waan ta'eef qorumsi biyyoolessaa akkamitti ba'a kan jedhu laaluu dandeessu. Amma gaafa jalqabnu artificial intelligence gaafii gaafannutu jira jechuudha. Gaafiin nuti gaafannu sana yaa'u PDF'dhaan kaa'ee jira waan ta'eef gaafiin nuti gaafannu maalidha inni yoonaan jettanii faayiliin nuti kennineef hin jira waan ta'eef faayilii sanarratti hundaa'eetoo biluu piriintii qorumsa biyyaalessaa akka nu qopheessudha jechuudha kan nuti gaafannu. Amma asirraa PDF kanarraati wantan kana dura qopheesse jira waan ta'eef isa kana copy paste goona akkasiniin jedhe isa kana websaayitii kiyyarra sinifan kaa'u waan ta'eef achirraa galtaniitu buufachuu dandeessu. Maal goona artificial intelligenceedha maal jennaani ati expertiidha waan kana hundumaayyuu hin beektaa. Amma kanan sii kenne dookumentiiwwan kanarratti hundaa'eeti keessattuuyyuu kan ati irratti xiyyeeffachuu qabdu gaafii qorumsa biyyoolessaa kana duraa irratti xiyyeeffatteetu qorumsi biyyoolessaa kana duraa eessa keessaa bahe garamirraa dhufan maal fakkaata kan jedhu erga analaayisis godhee booda artificial intelligence'n kuni biluu piriintii qorumsa biyyaalessaa sanaa akka nuu kennu. Kana jechuun tooppikii kam keessaa qorumsi biyyaalessaa baay'inaan dhufa gaafiin isaa maal fakkaata kan jedhu analaayisis godheetu akka nuu kennu isas immooyyuu meen yuunitii fi toppikiitti akka qoodu qorumsa biyyoolessaa keessatti ana waggaa 5 as keessatti kanan fudhadhe qorumsa biyyoolessaa kana keessatti yeroo baay'ee irra kan deddeebi'e maayidhanni gaafiin isaa immoo hammam ulfaatina qaba taayimiin yookaan immoo yeroon barbaachisu hammamiidha kan jedhu isa kan hundumaa irratti hundaa'eetoo artificial intelligence'n kuni exaamii kana dura analyze godhee gaafii kamiidha kan irra deebi'u gaafii kamiidha yeroo baay'ee irra deebi'eetoo kan dhufu tooppikii kamiidha kan jedhu erga analysis godhee booda gaafii kana dura kennine irratti hundaa'ee jechuudha. Biluu piriintii akka nuu qopheessu gaafannaa jechuudha. Kanaaf biluu piriintii suni yuunitii kamii tooppikii kamii firiikweensii yookaan immoo si'a meeqa irra deddeebi'ee dhufee kana dura waggaa 15 keessatti parsantii meeqa qaba. Poorshinii suni tooppikii suni parsantii meeqaa gaafii meeqa tacha keessaa bahee haga ammaatitti waggaa 15 kana keessatti gaafii meeqatu bahee gaafii maal fakkaatu bahee kan jedhu analaayisis godhee isa sanaa fi deebii kan ta'u biluu piriintii isinii qopheessaa jechuudha. Isa kana copy paste godheen asirratti gadi dhiisa jechuudha. Kanaaf amma yoo argitan haala kanaan isinii qopheessee jira jechuudha. Akka exam committeetti akka nama beekutti maal include akka godhu haga ammaatti maaltu qorumsicha irratti bakka turee fi isarratti hundaa'eetu national exam blueprint isinii qopheessee jira jechuudha. Yuunitii isaa tooppikii isaa hunduma isaayyuu diiteelii isaa wajjinii teebiliidhaan akka kanatti isinii kaa'ee jira. Yoo barbaadan isin teebiliidhaan kaa'uu dandeessu yookaan immoo teebilii malee akka isinii godhu gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan qorumsa fakkeenyaa fi asirratti hoggaan isinitti argisiisuu barbaade fakkeenyaaf Grade 12 Unit 2 Microorganismii kan jedhu gaafii 9tu keessaa bahee jedha gammaatti. Fakkeenyaaf amma Unit 3 Grade 12 Biology gaafii 16dha keessaa kan bahedha. Parsantii isaa parsantii 16 jedha. Haala kanaan kan hunduma isaatiiyyuu agammaatitti gaafiin meeqa akka keessaa bahe isarratti hundaa'eetoo blueprintiin exaamii kana maal akka fakkaatu isin ka'a jechuudha. Ittaansinee gaafii gaafannutu jira ammas. Amma promptii lammaffaa wanti nuti gaafannu gaafii kana erga haala kanaan nu qopheessee blueprintii akka kanatti erga nu qopheessee boodatti gara promptii lammaffaatti deemna. Promptii lammaffaa irratti kan nuti gaafannu artificial intelligenceedhaanii tooppikiin tokko kutaa 9tti barattanii kutaa 11tti irra deebitanii barattu waan ta'eef tooppikii sana akka walitti fidu. Tooppikii irra deddeebi'ee simpirii irraa kaaseetoo hanga koompileeksitti yookaan immoo xiqqaa irraa kaasee gara guddaatti akka isin ijaaruu fi tooppikiiwwan irra deddeebi'anii too mul'atan immoo bakka tokkotti akka isin fiduu fi poorshinii tokko irratti si'a iddoo akka irra hin deddeebinetti haala salphaadhaan akka isin qopheessu goona jechuudha. Kana duwwaa miti. Amma wanti goonu kan biraa immoo gaafiiwwan yookaan immoo blueprintii sana keessatti wantoota dhufan sana high yieldii, moderate yieldii, low yieldii jenneet gargar akka nu qoodu goonaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? High yieldii jechuun waggaa waggaadhaan irra deddeebi'ee kan dhufu waan ta'eef isin focus irratti gochuu kan qabdan isa kanaadha jechuudha. Kanaaf parsantii 20 kanas hin jedhe suni isa kanaadha. Baay'ee barbaachisaa fi irratti xiyyeeffachuu kan qabdan. Kana jechuun yeroo keessan humna keessan waan hundumaayyuu parsantii 60 kan irratti gubuu qabdan isa kanaadha jechuudha. High yield kan jenne kana yookaan immoo qorumsa biyyoolessaatti irratti carraan yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dhufuu jira waan ta'eef isa kana irratti xiyyeeffachuu qabdu jechuudha. Moderate yielded
akka isa jalqabaa yoo ta'uu baateyyuu irra deddeebi'ee kan dhufu jechuudha. Loo yiildiin yeroo baay'een dhufu akka baakgiraawundiitti yookaan immoo tooppikii tokko akkuma isin beektaniif isa gargaaruudhaaf achi keessatti argame malee yeroo baay'ee qorumsa irratti deebi'ee hin dhufu jechuudha. Yoo dhufes tarii darbee dhufa. Kanaaf isaan sana irratti yeroo kee gubuun hin barbaachisu jechuudha. Kan irratti xiyyeeffachuu qabdu inni guddaan inni haay yiildii kan ta'e yeroo baay'ee irra deddeebi'ee kan dhufudha. Kana jechuun yeroo baay'ee kan irra deddeebi'ee dhufuus baay'ee barbaachisaadha. Warri kaariikulamis divilooppii godhan barattoonni dirqama kutaa 12 xumuruudhaaf kana beekuu qabu jedhanii waan yaadaniif jechuudha. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee qorumsa biyyaalessaati irratti akka dhufu kan godhaniif. Kanaaf haay yiildii irratti xiyyeeffachuuf irra jiraata waan ta'eef haay yiildii sana amma akka gargar nu baasu godhe jechuudha artificial intelligence'n kun. Kanaaf ammas kallattumaanan asirraatii dura qopheessee jira waan ta'eef kooppii peestii godheen garasitti fudhadha jechuudha. Akka asirratti argitan dookumentii sana walitti fideetoo akkamitti akka inni orgaanaayiz ta'u ilaala. Xiqqaarraa gara guddaatti yeroo baay'ee immoo irra deddeebi'ee kan dhufu kamidha kan jiru hunduma isaa adda baasee haala kanaan nu kaa'ee jira jechuudha. Akka asirratti argitanitti foundation of biology jedha tooppikiinsaa. Yoo barbaadan asirraa ilaaltaniitoo fakkeenyaaf amma kitaaba kutaa 9ffaatti jalqaba kan jiru ilaala argitanii jirtu ta'e riifiraansii isaa ofii keessanii cheek gochuudha qabdu jechuudha. Yeroo biraa deemtanii dubbisuu barbaadan riifiraansii isaa cheek gochuutu isinirra jiraata. Sana booda piraayoritii isaa fakkeenyaaf amma chaaptarii kana chaaptarii introduction to biology and scientific method maalidha high yield jedha bakka kanatti argitanii jirtu yoggaa ta'e. Fakkeenyaaf immoo taxonomy and classification of organism kan jedhu jira. Inni kunis high yield jedha. Gaafiin meeqa achi keessaa akka ba'e nutti argisiisa jechuudha. Kanaafiyyuu qorumsa biyyoolessaatti irratti meeqatu ba'ee akkamitti ba'ee kan jedhu dubbisuus barbaaddu yoo ta'e loojikaalii ankutaa 9tis ankutaa 10tis 12tis hunduma isaa walitti qabeetoo isaan keessaa maal akka beekuu qabdan loojikaalii orgaanaayizii godhee jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti argatanii jirtu yoo ta'e forensic saayinsii maal jedha low yieldidha jedha. Appear to be brief specific application mentioned within teacher guide not core conceptual unit. Kanaafuu asirratti kuni low yieldidha jechuudha. Kanarratti yeroo keessan gubuun sinirra hin jiraatu. Yoo danda'ama ta'e yeroo keessan kan kennitanii parsantii 20 yeroo keessanii tarii hin dhufa yoo ta'e akka hin dhabnee fi ijumaan laaluudhaaf malee yeroo keessan baay'ee asirratti gubuus sinirra hin jiraatu jechuudha. Gara isteeppii sadaffaatti deemna amma jechuudha. Isteeppii sadaffaarratti amma wanti nuti goonu biluupiriintii nuu kennee jira. Isa immoo loojikaalii salphaarraa kaaseetu hanga cimaatti orgaanaayiz nu godhee jira. Leezii amma waan hundumaayyuu qabne jechuudha. Kanaaf biluupiriintii wanta nuu kenname sanarratti hundaa'eetu artificial intelligence'n kuni ofuma isaatii study pilaanii yookaan immoo sagantaa qo'annaa ofii isaatii akka nuu qopheessu goonaa jechuudha. Sagantaa qo'annaa kana gaafa isinii qopheessu artificial intelligence'n kuni tooppikii high yield, moderate, low yield jedhee gargar qooduudhaan priority kan itti kennuu qabu high yield irratti jechuudha. Tooppikii yeroo baay'ee qorumsa biyyoolessaatti irratti dhufan kan isin beekuu qabdan yoo isa beektan carraa milkaa'uu keessanii kan guddisu waan ta'eef isa sanarratti akka xiyyeeffatu gaafattu jechuudha. Dabalataan immoo irra deebitaniitu kitaabarraa mirkaneessuu yoo barbaaddan ta'e kitaaba barataa keessanirraa kitaaba barataa wajjin peejii eessatti akka argamullee odeeffannoo akka isinii kennu gootu jechuudha. Yuunitii kam keessa tooppikii kamii kutaa 9 moo kutaa 10 kan jedhullee odeeffannoo akka isinii kennu gootu jechuudha. Kanaaf gaafii akkasiiti jechuudha. Isa kana hundumaa of keessatti kan qabate gaafii akkasii gaafattu jechuudha artificial intelligence. Sa'aatii qabdanis itti himtu sa'aatii amma kanaan qabaa torbanitti amma nan qo'adhaa guyyaatti amma kanaan qo'adhaa isa kanarratti hundaa'eeti ji'a meeqa keessatti xumuruu akka qabdan guyyaa meeqa keessatti xumuruu akka qabdan ofiisaatii artificial intelligence'n odeeffannoo isin kennitaniif irratti hundaa'eetu nootti buuqelleemmiin sinii kenna jechuudha. Kanaaf garasitti deemna amma. Amazing. Akka asirratti argitan kanatti poorshinii keessan hundumaa walitti fideetoo sagantaa qo'annaa maal akka qo'achuu qabdan sa'aatii hammamiitiif akka qo'achuu qabdan akkamitti akka qo'achuu qabdan odeeffannoo isinii kenna jechuudha. Tooppikiillee break down godhee isinitti argisiisa jechuudha. Low yield amma fakkeenyaaf biology introduction to biology unit 1 grade 9 jechuudha. Biology kutaa 9ffaa boqonnaan tokko low yieldidha. Scientific method achuma jalatti scientific method kan jedhu bira yoo dhaqxani high yieldidha. Core skill of biology mentioned across multiple grades. ስለዚህ yeroo baay'ee irra deddeebi'ameetu mention ta'ee jira. Qorumsa biyyoolessaatti irratti dhufee jira. Kanaaf high yieldidha. Irratti xiyyeeffachuu qabda jedhee sii kennee jira jechuudha.
Ammas kana isinitti himu dursitaniitoo blueprintii sana kooppii godhataniitoo yoo barbaadan teelegiraamii keessan irratti seef gochuu dandeessu. Yoo barbaadan koompitara keessaniitti, yoo barbaadan bilbila keessan irratti, yoo barbaadan immoo filaashii irratti seef godhachuu dandeessu. Kan isinitti tolutti, kan isinii mijatu irratti seef godhadhaatii blueprintii sana seef gochuu isinirra jiraata. Amma inni kun sagantaa dhumaati jechuudha. Dhumarratti sagantaa isin ittiin dubbisuu qabdan, maalirratti xiyyeeffachuu akka qabdan, poorshinii akkamii dubbisuu akka qabdan, kutaa kamirraa akka dubbistan, peejii kamirraa akka dubbistan hunduma isaayyuu fuuldura isinii kaa'ee haala kanaan isinii qopheessee jira jechuudha. Amma xiyyeeffannoon keessan akkuma isinitti hime high yield warra jedhaman irratti meejer konseptii meejerii wanta isin beekuu qabdan high yield kan jedhamu irratti jechuudha kan xiyyeeffachuu qabdan. Isaan sana deebistanii jennaani qorumsa biyyoolessaatiin milkaa'uun salphaadha. Amma gara complete gochuutti deemaa jira jechuudha. Notebook LM wajjin wanta hojjennu hunduma isaayyuu gara complete gochuutti deemaa jirra. Amma blueprintii sana save akka godhatu ajajne jechuudha. Blueprintii sana bifa copy paste ta'uu danda'u, bifa dokumentiitiin save akka isinii godhu, akkasumas immoo study planning keessa illee save akka godhu yeroo biraa irra deebitaniitu gaafii gaafattu waan ta'eef gaafii sana smart karaa ta'een gaafachuu dandeessu. High yield irratti focus godhee isarratti hundaa'ee flash card akka isinii qopheessu, mock test akka isinii qopheessu, qorumsa biyyoolessaa kana darbanii duwwaa irratti xiyyeeffatee akka isinii qopheessu hunduma isaa irratti gaafachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf notebook LM amma kanatti yoo fayyadamne kana boodas fayyadamuu dandeenya. Garuu kanaan booda wanta gootanan isinitti argisiisa. Dokumentii keessan jalqaba blueprintii inni jalqaba isinii kenne sana lammata immoo isarratti hundaa'ee study plaanii inni isinii kenne sana lamaan isaanii kooppii gootaniitu Word irratti yookaan immoo Google Doc irratti save akka godhatanidha kanan isin gorsu jechuudha. Gaariidha. Teelegiraamii keessan irratti save godhachuu dandeessu. Bakka isinii mijatutti ofii keessaniitii save godhatan gaariidha jechuudha. Kanatti aaneetoo yeroo baay'ee barattoota ani kanan gorsu qorumsa biyyaalessaatiif qophaa'uudhaaf irra deddeebi'anii dubbisuun faayidaan qabu. Haa ta'uyyuu malee gaafii hojjechuudha. Gaafii gaafa hojjettanii sammuun keessan baay'ee yaada waan ta'eef wanta gaafii irratti hojjettan sana gaafii hojjettanii deebitanii dhabdanii fa'aa gaafa deebistaniitu argattan salphaatti yaadachuu dandeessu, salphaatti hubachuu dandeessu. Kanaafiyyuu gaafii akka hojjettanidha kan isin gorsu waan ta'eef gaafii hojjedhaa. Kanaaf asirratti wanti isin gochuu dandeessan kan biraa mock test akka isinii kennu. Kana jechuun qorumsa biyyaalessaa sana mataasaa kan fakkaatu mock test akka isinii kennu gaafachuu dandeessu. Isa sana erga isinii kennee boodatti jalqaba deebii akka isinii explain godhu. Ofii keessanii jalqaba tiraay gootanii sana booda deebii akka explain isinii godhu. Itti aanseetu immoo filannoowwan sirrii hin taane maaliif sirrii akka hin taane explain akka isinii godhu kan gochuu isinirra jiraatu. Kunoo haala kanaan gaafii isinii qopheessee jira jechuudha. Artificial Intelligence lammataa kan nuti fayyadamnu ChatGPT yookaan DeepSeekidha. Lamaan isaaniiyyuu parpazii wal fakkaataatiif fayyadamuu dandeenya. Haa ta'uyyuu malee DeepSeekiin ChatGPT caalaa maatisii fi fiiziksii fa'aadhaaf baay'ee isin gargaaruu danda'a. ChatGPT yoo hin qabaanne ta'ee salphaatti sarchi gootaniitoo imeelii keessaniin banachuu dandeessu. Kanaafiyyuu isa isinittiin argisiisu asirratti yoo isiniin galle ta'e na gaafadhaa isinittiin argisiisa. ChatGPT irrattis akkuma kana dokumentii keessan upload gootanii dokumentii keessan yeroo upload gootan keessattuyyuu ChatGPT'n limiteeshinii qaba waan ta'eef dokumentii keessan tokkoffaa bakka tokkotti merge gochuudhaan upload gochuu dandeessu. Lammata immoo yoo hin danda'amne ta'e guyyaa tokko dokumentii amma ta'e guyyaa biraas dokumentii amma ta'e akkaataa sanitti walitti fiddaniitoo upload godhachuu dandeessu. Blueprintii kan isin fayyadamtan as notebook LM irratti kan argattan sana akka blueprintitti ChatGPTdhaaf kennitu jechuudha. Fakkeenyaaf dokumentii tokko upload godhu ani ChatGPT irratti jechuudha. Wanti ani upload godhu tarii qorumsa duwwaa ta'uu danda'a. Maaliif firiidha waan ta'eef limits gochuu danda'a. Isin barbaachisaa taananii imeelii garaagaraatiin bantanii fayyadamuu dandeessu. Imeelii 3-4 bantaniitu isaan fayyadamuu dandeessu. ChatGPT tokko irratti saabjektii tokko irratti immoo saabjektii biraa fayyadamuu dandeessu. Haala sanaan limiteeshinii inni guyyaa guyyaatti kaa'u sana overcome gochuu dandeessu. Mallattoo pilaasii kana tuquudhaanii dokumentii keessan bakka jiru sarchi gootaniitoo upload godhachuu dandeessu. Kanaaf fakkeenyaaf amma ani kanan upload gochuu barbaadu asirratti muraasa duwwaadha upload kan naa godhu waan ta'eef mee cheekaa godhu. Isaan kana upload ergan godhee boodatti dokumentiiwwan amma
nootebook LM'dhaan qopheeffanne blueprintii fi study plan illee yoo itti dhiistan blueprintii fiddanii asitti copy paste gootu jechuudha. Mee ammaaf isaanuma kana dookumentii haa kenninuufi. Gara nootebook LM galleeti blueprintii sana copy paste goonaa jechuudha. Blueprintii sana finneexasi kasiniin jedhe yeroo baay'ee irra deddeebitanii waan fayyadamtanii fi isaan sana PDF'dhaan yookaan immoo Word'dhaan bakka biraa kaawwachuu dandeessu. Amma ChatGPT'n sammuutti akka qabatu waan kana keep in mind jennaan jechuudha. Kanaaf argitanii jirtu waggaa ta'e ChatGPT'nis adda baasee jira. Molecular biological molecular lama percentii 16 qaba. Metabolism percentii 12 qaba. Genetics and molecular biology percentii 12 qaba. Hemostasis kan jedhu percentii 15 qaba. Hunduma isaayyuu high yield warra ta'an main weight isaaniitti irratti hundaa'eetu hammam akka isaan ta'an hundumaayyuu adda kaa'ee jira waan ta'eef ChatGPT'n isa kana hubatee jira jechuudha amma. Kanaaf amma promptii tokkoffaa irratti kan nuti kennuu fi yeroo hundumaayyuu act as expert jennaan. Qorumsa 12 kanarratti ati expertidha hin beekta waan hundumaayyuu waan ta'eef akka nama beekutti kana hojjedhu jennee gaafanne jechuudha. Amma qorumsaaf qo'achaa jira waan ta'eef tooppikii san jala akka hin baane tooppikii nuyi kennineef kitaaba nuti kennineef riisoorsii nuti kennineef ala akka hin baane isarratti xiyyeeffatee keessattuu kitaaba barataa irratti xiyyeeffatee artificial intelligence'n dookumentii kanarratti hundaa'uudhaanii gaafii qorumsa biyyoolessaa wajjin wal fakkaatan gaafii qorumsa biyyoolessaa wajjin tokko ta'an akka nuu kennuu fi gaafii sana erga hojjennee boodatti dhumarratti deebii fiidbaakii akka nuu kennu deebii sana immoo deebii duwwaa odoo hin taane deebichi maaliif deebii akka ta'e deebii warri hin taane immoo maaliif deebii akka hin taane adda baasee akka nutti himu jechuudha kan gaafannu amma. Kanaaf mee gaafii 5 yookaan gaafii 10 akka nuu kennu gaafachuu dandeenya. Gaafne mee jeenetiksii jennee kenninaa fi jeenetiksii irratti nu haa kennu. Akka argitanitti kun asirratti jeenetiksii irratti gaafii nuu kennee jira jechuudha. Gaafii qorumsa biyyoolessaatiin wal fakkaatan gaafii nuu kennee jira jechuudha. Sana booda erga gaaficha nuu kennee boodatti amma maal goonaa deebii isaa submit goonaa sana booda deebii argachuu dhabuu keenya explain akka nu godhu. Deebii duwwaa nutti akka himu odoo hin taane deebichi maaliif deebii akka ta'e warri kaan maaliif deebii akka hin taane akka nutti himu gaafannaa jechuudha. So deebichi maaliif akka deebii ta'e haala kanaan akka nu ibsu gaafanna jechuudha. Argitanii jirtu yoo ta'e deebiin haadhaa maaliif ta'e warri kun immoo maaliif hin ta'ine kan jedhu tokko tokkoon ibsa. Amma immoo kan nuti goonu maalidhaan ChatGPT'n gaafa wanta kana solve godhu. ChatGPT's haa ta'u DeepSeek's haa ta'uutii gaafa kana solve godhu xiyyeeffannoon isaa kitaaba barataa irratti duwwaa kutaa 9 hanga 12tti kan jiru irratti duwwaa akka ta'u. Deebiin maaliif deebii akka ta'e deebii warri hin taane maaliif akka deebii hin taane akkasumas immoo riifiraansii isaa iddoo isaa eessa wanti kun kan bahe maal irratti xiyyeeffata kan jedhu iddoo sana dhaqxaniitu cheek akka gootanii fi odeeffannoo akkasii kennu gaafanna jechuudha ChatGPT. Sanarratti hundaa'ee dhumarratti duwwaa akka ta'u deebiin maaliif deebii akka ta'e deebii warri hin taane maaliif akka deebii hin taane akkasumas immoo riifiraansii isaa iddoo isaa eessa wanti kun kan bahe maal irratti xiyyeeffata kan jedhu iddoo sana dhaqxaniitu cheek akka gootanii fi odeeffannoo akkasii. ስለዚህ haala kanaanii daangessineet itti kennina jechuudha. Xiyyeeffannoo isaa waan biraa randomly internet irraa fidee keessaa akka hin buufne yeroo baay'ee artificial intelligence kana fakkeenyaaf amma dookumentii kana dura kennineefii jirra. Dookumentii sanarratti hundaa'anii generate nu godhu miti yeroo hundumaa. Hin dogoggoru waan ta'eef of eeggannoo barbaachisa inni kun. Hin dogoggoru gaafa siniin jedhu wanta keessa hin jirre yeroo tokko tokko itti makuu danda'u. Kanaafiyyuu isa sana akka hin taanee fi dookumentii sanarratti duwwaa akka isaan xiyyeeffatan gaayid gochuutu nurra jiraata. Kana duwwaas miti yeroo tokko tokko dookumentii yookaan immoo kitaaba isin kennitaniif sana irraanfateetoo wanta biraa irratti xiyyeeffachuu danda'a waan ta'eef yoo danda'amaa ta'e kitaaba keessanii kukkuttaniitoo onlaayinii galtaniitoo PDF split kan jedhu jira waan ta'eef isaan kukkuttaniitoo kitaaba keessan poorshiiniidhaan keessattuyyuu akkaataa istaadii pilaanii notebook LM isinii kenne sana irratti hunduuftaniitu kukkuttaniitu yoo poorshiiniidhaan kaawwattanii kennitanii baay'ee gaariidha. Yeroo sana salphaatti yaadachuu danda'a. Poorshiinuma waggaa sana itti kennitan irratti hojjeta waan ta'eef gas mara rakkatu garuu
yeroo tokko dookumentiitti kennitanii yeroo dheeraadhaan booda guyyoota muraasaan booda dookumentii sana irraanfatee waan biraa jenereet gochuu danda'a waan ta'eef sararratti of eeggannoo akka gootanan siniin jedha. Kan biraa ChatGPT faadhaan hojjechuu kan dandeessan maalidha inni yoo naan jettanii filaash kaardii akka isinii qopheessu gochuu dandeessu. Filaash kaardiin maalidha inni yoo naan jettanii fakkeenyaaf dur gaafa qo'annu waan tokko gara fuulduraatti waraqata irratti barreessinaa sana booda deebiisaa gara duubatiin keenya. Deebii sana yoo dandeenye laalletoo yaadachuu yoo dadhabne mooyyuu gara deebii sana laalletoo duuba waraqataatii akka laallu haala saniin jechuudha. Dura kan qo'achaa turre amma dijitaalaan jira waan ta'eef aankifaa kan jedhamu jiru waan ta'eef jechuudha. Isa sana akka isinii qopheessu gaafachuu dandeessu. Isa sanas isinii qopheessuu danda'a. Diiteelii isaa yeroo biraatti isiniifan hojjedha akkamitti akka fayyadamuu dandeessan keessattuu dijitaalaan yeroo ammaa kana onlaayinii sarchi gaafa gootan argachuu dandeessu waan ta'eef haala kanaan akka isinii qopheessu gaafachuu dandeessu. Kan biraa artificial intelligenceedhaan wanti isin gochuu dandeessanii gaafii kana duraatiyyuu PDF'dhaan gootaniitu walitti qabattanii wanta imeejiidhaan jiru gara PDF'tti isin geeddaran jiru waan ta'eef dookumentiiwwan imeejiidhaan qabdan gara PDF'tti geeddartanii PDF tokkoon artificial intelligence'itti kennitanii isaan sana egzaamii sana akka solve isinii godhan deebiin maaliif akka deebii ta'e warri deebiin taane immoo maaliif deebii akka hin taane isa sana immoo kitaaba keessanii wal bira qabdanii yeroo baay'ee nootti buqeellemmii kanan ani jaaladhuu fi riifiraansii isinii kenna exactly bootaa sana dhaqxanii laaluu dandeessu. Warri kun agasmara riifiraansii siin kennanii inni kun garuu exactly riifiraansii siin kennaa salphaadha waan ta'eef iddoo sana dhaqxaniitu cheek gochuutu isinirra jiraata jechuudha. Yeroo hundumaayyuu kan irratti xiyyeeffachuu qabdan kitaaba daree keessaniiti haa ta'u malee isarra immoo murteessanii gaafii hojjechuudha qorumsa hojjechuudha. ChatGPT fi DeepSeek haala tokko fayyadamtu. Kanaafan gara DeepSeekitti hin seenini tokkoffaa irratti kan isin fayyadamuu qabdanii Notebook LM'dha. Notebook LM'dhaan exam blueprintii keessan generate gootu. Exam blueprintii sanarratti dabalateetu immoo study plaanii keessan akka inni generate gootu. Erga isaan lamaan qabattanii booda artificial intelligence barbaadan irratti exam blueprinting kiyya kanarratti hundaa'eetu kanarratti xiyyeeffadheetu maal dubbisuun qaba maal beekuun qaba dookumentii kana keessa na barsiisi jettanii gaafachuu dandeessu. Dabalataanis immoo memory aid naa kennettanii gaafachuu dandeessu. Memory aid jechuun waan tokko yaadachuudhaaf salphaatti akkasiin yaadattaniif kan isin gargaaru waan ta'eef isas karaattiin salphaatti yaadachuu dandeessan isinitti argisiisuu danda'a. Haala kanaan artificial intelligence'itti fayyadamuudhaan salphaatti qorumsa biyyoolessaatiif of qopheessuu dandeessu. Kanaaf ammas irra deebi'ee kanan isiniin jedhu kan isin irratti xiyyeeffachuu qabdan yeroo baay'ee kan irra deddeebi'amaa ture. High yield point ta'e irratti xiyyeeffachuu qabdu malee wantootuma hunda dubbisuun isinirra hin jiraatu. High yield konseptii baay'ee barbaachisaa ta'e yeroo baay'ee qorumsa biyyoolessaa kan irratti xiyyeeffataa dhufe isa sanarratti jechuudha. Isinis xiyyeeffachuu kan qabdan. Piraayoritii guddaa sa'aatii keessan guddaatti kennitanii kan dubbisuu qabdan isaan sanaadha jechuudha. I hope isa kanarra odeeffannoo baay'ee barattanii jirtu jedhee yaada. Egaa yoo siif fayyade chaanaalii kana like, share, subscribe godhaa isiniin jedha. Dabalataanii barattoota isin boodatillee gargaaruu barbaaddu yoo ta'e nootti keessan blueprintii keessan wanta fayyadamtan share nu gochuu dandeessu naqunnamuu dandeessu. Ogummaahub.com kan jedhu weebsaayitii qaba waan ta'eef weebsaayitii sanarraa directly dhaqxaniitoo faayiliiwwan keessan freely buufachuu dandeessu. Dookumentiiwwan wantoota tokko barreeffama achirratti nan gadhiisa waan ta'eef barreeffama sana akka laaltan akkasumas chaanaalii teelegiraamii ogummaa hub scholarship kan jedhu ogummaa hub kan jedhu Facebook peejii nan qaba. Linkidiinii ogummaa hub jedhe innis jira waan ta'eef peejii sana follow akka gootanan isiniin jedha. Gaafii yoo qabaattan wanta nuti akka irratti hojjennu barbaaddu